Ashama akkam jirtu nagaa keessanii jirtu isiniin jennee jirra warroonni maatii keenya hin ta'in sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalama isiniin jedha. Warroonni immoo maatii nuuf taatanii jirtan guddaa galatoomaa galanni keessan dachaa yaa ta'u laayikii godhaa. Laayikii yoo gootan nama bira akka nu ga'u nu taasisa jechuudha. Kana isiniin jedha guyyaa irraa immoo biyyee dubartii jaalatamtuu fi kabajamtuu taate isinii fidee dhufe. Fakkeenya dubartii hundaa kan taate rakkoon yerootti dhufe akkaataatti dandamattu viidiyoo garaagaraa kan gadi nu lakkistee dubartootaaf barnoota guddaa irraa argachaa jiranii isinii fidee dhufee jira. Yeroo gammaddus yeroo boochus biyyeen maatiidhuma ishii warra yuutuubii hordoftoota ishiitti boochii yeroo gammaddus hordoftootuma ishii wajjin gammaddii yeroo kofaltus yeroo boochus jechuudha. Guyyaa irraa immoo abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo narraa fudhatamee odoo isin ta'e isinirraa fudhatamee akkam isinitti dhaga'ama. Dhugaa baay'ee lapheen cabee bakka miilanaa osoo ijoolleen koo jiraachuu baatanii murteen taane ofirratti murteessee ture silaa jettee dhugaa biyyee kanarratti murteen taane hin murteessinii jabaadhu jabduu koo hin jechuun ni jaaladha. Dabalataan immoo naayin siruma deebi'uu didee jira. Bakka har'a barata boru baratan jedhee irraa ilaala garuu inni didee bakka amma carraa ijoollee kootii wantan godhu hin beeku jettee jirti. Iddoo kanatti kammoo jaalallee naayitti dhufe jechuudha. Jaalallee naayii dhuftee dhugaa jirtu sitti majetteenii. Hani dhugaa jirtu maallatti himtaa dhugaan jirtu wajjin hin jiraachuu keessanii dhugaan jirtu veelloo mushurraa uffattee inni suufii uffattee suura wajjin ka'uu keessanii dhugaan jiru wajjin hin jiraattanii dhugaa nettaa maali dhugaanii silaa wajjin jiraachaa turtanii jetteeni jechuudha. Guyyeenis dhugaa kee fudhachuu hin dandeenye abbaa warraa koo abbaa ijoollee kootii baranaayi. Akkamitti itti daarii koo baxaxaxxee akkamitti daandii karaa kana hunda na ooftee akkamittiin daffartee mana kiyyayyuu dhufta jetteenii baay'ee lolteenii jechuudha. Dhugaa osoo isinis ta'e hedduu namatti dhaga'ama jechuudha. Biyyeen kaa gara laafetti dubartii jabduudha. Anagaa akka kiyyatti barnoota guddaan irraa argadhee viidiyoo ishiitirraa warroonni dhugaa waaqa jechuudha. Biyyeen amala qabeetti dubartii tidaariidhaa taatu dubartii mataa ishee gadi qabattee rakkoo nutti dhufe dandamattuudha jechuudha. Dhugaa baay'ee yaadanna qabu biyyee maaliif jennaan akkaataa yeroo rakkoon tokko tidaarii tokkotti dhufee akkaataa ittiin obsitee dandamattee gara immoo tidaarii keessan diigamuu keessan kan akkatti mana kee ijaarrattu irree dubartoota hedduu kaniif immoo dhiiras dubartiis sirraa barachaa jiru jedheen abdadha jechuudha. Bifa kanaanii dhugaa jirtu sitti himaa dhugaa jirtu dhagayyaa biyyee ittiin jechuudha. Jaalalleen naayii iski dhugaa jirtu maallatti himta jetteen jechuudha. Ani naayii wajjin ani naayii wajjin homaa hin qabu. Reeshinishiippii takka hin qabu yookaaniif immoo naayii wajjin tuttuqqaa tokko hin qabu. Soba ani jaalallee isaa miti. Aada suura irratti agarte malee akkana babbarameeti jetteen jechuudha. Erga akkana babbaramee akkamittiin mana kiyya akkan diigu suura san hunda situ fidee natti kenne situ ergisiise situ fide suurri sababni suura sanii jettanii jechuudha. Biyyeen baay'ee aartee dhugaa baay'ee aartee jechuudha. Narraa baay'ee hetteeni bifa kanaani dhugaadha. Inni immoo mucaanii akka hin baatu dhugaa jirtu hamma biyyeetti himtutti jedheen jechuudha. Dhugaa jirtu biyyeetti himuu qabda jedheeni hani dhugaa jiru maalan bara abbaa ijoollee kiyyaatti dhabeen jira bakka baay'ee yaale bakka dhiphadheen jira baay'een dhiphadhee yaa faamilii koo jette jechuudha. Biyyeen maatillee hin qabaa garuu ijoollee koo walii gaduuf hin barbaadu. Maaliif ijoolleen koo akka abbaa malee guddatan illee hin barbaadu. Hani ijoolleen koo abbaa isaanii biratti akka guddatan barbaada
jettee hedduu tokko laphee ishee cabee jira jechuudha. Kanarratti mee dhugaa jirtu maalitti himti? Maalitti himti? Maalitti himti dhugaa jirtu? Dhugaa jirtu maalidha? Akka wajjin jiraatanitti himti moo akka wajjin sargii gaa'ela dura godhatan moo akkam? Kun ikkoo ubiyyee dura ta'e. Ubiyyee odoo ifuudhin dura gaa'ela qaba naayin jechuudha. Isa suurota isaanii argite naayin maatii isaa hin beeku. Eeluun hin beekti. Obboleettii isaa jechuudha. Mucaa isaanii sun hin beeka. Haati maazarii isaanii maazariin naayin hin beekti. Faazariin naayin irra hin beeka. Akka gaa'ela kana dhaabbatee jiru mucaan kun jechuudha. Garuu ishii sana dhiisee ubiyyeen mararraa yeroo sana ubiyyee fuudhee jechuudha. Dhugaa. Kana yeroo sana hin beektu yeroo ubiyyeen biyya Arabaati irraa galtu akkuma keenya mana madaamii gola namaa keessa hojjechaa turte. Yeroo biyya irraa galtu harkadhe jettee jechuudha yeroo sanii naayin nama gaariidha jechuudhaan itti heerumte. Dhugaa galata waaqa amma immoo daa'ima lama argattee jirti. Mucaa tokko intala tokko qabdi. Rabbi haa galatu. Garuu immoo ta'usii akkuma nama kamuu biyya namaa keessatti dafqitee akkuma dubartii kamuu dubartii biyya Arabaati jechuudha. Chaalenjii kan hunda kan dabarsuu danda'u dubartoota biyya Arabaati. Dhugaa isinitti hima yoo ta'e jechuudha. Dubartoota biyya keessaa osoo biyya Arabaan hojjetin jechuudha. Dhugaa isinitti hima. Chaalenjii hammana ga'u kana dandamachuu hin danda'an dubartoonni biyya keessaa kan biyya Arabaan hojjetan. Garuu kan gola namaa hojjette kan biyya namaa hojii biyya namaa qammasti bifa kanaan chaalenjii adda addaa dandamattee jechas hunda koomentii hin taanes jedhaniini maqaan taanes jedhaniini jechuudha. Mana ishiitiif jecha isheettee waan hunda dhiiste naayini ni beektu. Dubartoota sadaffaan beekaa jechuudha kana. Waggaa tokko osoo hin guutin. Garuu kan ajaa'iba yuutuubaroonni feemasoonni yuutuubaroota maaliif qormaan itti daarii keessan irratti maaliif ka'e? Dhugaa isiniin jedha. Feemasoota kan jedhame yuutuubarii hunda laalame. Feemasoota kan jedhame warra jajjabaa yuutuubarii hunda laala. Hundi isaanii jireenyi isaanii qormaataan guutamee jira. Ani nama hin beeku. Jireenyi isaanii kun sirrata ta'e kan biyyee qofa miti. Dhugaa isinitti hima. Kan yuutuubaroota gurguddaa hunda ati jechuudha. Hunda isaanii eenyu jedhee isinitti himamee irra deemaa laala. Warra feemasiidha jedhame. Warra sabiskiraayibii 100,000 ol qabu hunda isaanii laalame. Jireenyi isaanii qormaataan guutamee jira. Ani waan isaan agaluu dide dhugaa isinitti hima. Garuu rabbii sinirraa qabban jechuun mana keessan irree sinii asirree jechuun jedha biyyee tiyyaa atis dhugaa waaqa warroonni jireenyi keessan qormaataan guutame hundi